inshallah ustaada kiyya dura dursoo yaamicha kiyya kabajitanii miidiyaa xiqqishaa kana ka Oro 360 jedhaniini baga dhiyaattanii yaamicha kiyya kabajitanii baga naa dhuftanii ana haa dhufuu dhiyaadhaa guddoo isin jaalannaa guddoo isin dhageeffataa turree isin arguttillee hedduu gammade baga nu jiraattanii baga isin agarree ana haa dhufuu isin jedhara deebe. Wallahi akami takka dubbadhullee naan galu wallahi akkam akka jedhullee naan galu ani irra guddoon galata namaa caalatti rabbiiti alhamdulillah baga wal agarree baga keenya taatanii wallahi namoota gurguddoo alimman biyyi qabdu addunyaan qabdu kana wal argisiiftanii ana mucaa xiqqaa biyya san jiru kana fuutanii akkanatti na mul'istanii ani wallahi waan keessan rabbi haa dubbatu guutuma keessan galata keessan rabbi jaallata haa godhu haguma kana jechuu danda'a waan biraa baay'ee dubbachuu natti mijatu ulfaadha wallahi namni guddaa bakkuma jirutti nama mul'isa hedduu galanni keessan jaannata haa ta'u maqaa rabbiitiin hedduu isin galatoomfadha hunda keessan wallahi ustaaza kiyya galatooma. Ayyee hedduu galatooma dhugaa rabbi dubbachuuf namni hedduun kaa'uta keessan kana ima dhagahaa anini miidiyaa kana irratti gara yuutuubiitiin gadhiisee ture waggaa 2 dura namni hundi sheeknummaan kun maqaan isaanii eessatti argaman eenyu isaan jedhan koomantii jalatti maqaalleen akkuma mul'atutti achirra kaa'ee jira nama regee isin dubbise hin beeku tanumaaf akkuma namu isin arguu dheebotu namni as keessa jiru kunillee hunduu isin arguu dheebota jedhee yaadke ustaas Qaasim hin jiran si abdii itti fufime ati maayikii banadhu viidiyoolee yoo cufuu baatte baatte. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الرادور سورا أستاذ كين كدير بولين ساتيني بقى ربي سنكاهي بقى ربي سنجرا كيس سنجرا شوفوا في درك أمي كان كرا في أموتو أستاذ كين منشدة أستاذ كديرين حكومتو سجلي نساني توني سجلي أجايبا سجلي ميدايدو sagalee waa hunda caala akka malee namatti toltu ta yeroo dheertuudhaaf dhageeffachaa turre ta yeroo dheertuudhaaf irrattillee diyuut gooneellee waa hedduufillee itti fayyadamne baga rabbi isin jiraachisee baga rabbi umrii keessan kaa'ee arraan gahee ammallee rabbiin umrii keessan keessa barakaa isiniif haa kaa'u hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa ani jaalala keessan dachaa qabna daran dachaa jaalala keessan qabna teessantan ammootu boruuf itti fayyadamna boruuf dhageeffanna boruu kennaafi hardhaafillee boruufillee nu fayyaddi jennee waan itti amannuufi sanaaf dhageeffannallee sanaaf keessatti jaalala dhugaallee jaalannallee nu caala ammoo rabbi isin haa jaalatu isin jaalannaa dhugumatti Usmaan ammootu isinii fi namoota fakkaataa akka keessanii ustaazota hedduu warroota sagaleen isaanii dhokataman warroota suuraan isaanii dhokataman warroota ijji isaanii as baatee ummata duratti osoo argamanii sila ummanni kunuu barachuu danda'u dhokataman hedduu isaanii as baasuuf tattaaffii yaalii yeroo dheertuudhaa godhee rabbi sarraa jaalatu miidiyaa isaa kanallee miidiyaa guddatee aalimman irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan guddatee bakka ga'u rabbi nu haa taasisu kanaaf ustaazii kiyya isin jaalannaa baga nagaan gara ganda keenyaa kanallee dhuftanii namoonni as jala jirtan hundi keessan amma danda'ameeni namoonni 66 kun fooloo godhaanii akka fooloo nu gootan gamanumaan kabajaan isin gaafannaa tanuma isin jala ustaazii kiyya isin jaalannaa ammallee waan biraallee dabalaatii gadi nu dhiisa deebinee isin dhageeffannaa jechuu barbaadeeti. Salaamu alaikum warahmatullah. Hayyee بارك ustaas الله Qaasim جزاك الله خيرا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بقى ربي نقاني سنفده آمين سقريك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى كيسان اللي ولا له سقريك كيسان لكي فتاته مطره بقى ربي نجاو انه أرقي سيسي duraan dursee Usmaan Teenkituu Maachi wallahi hedduu takka galatoomii yeroo baay'ee keessatti namoota keenya ka dhokate hundaafuu gaara garaa garaa keessaa miidiyaa xiqqoo qabdu tanaan hedduu ifaajee tan ta'e ifaajee ganda lamaan itti ragaa siifaa torbisii haa taasisu iklaasa keessatti rabbi sii haa kennu wanni hundinuu beeytaa dalagaan hundinuu iklaasa qabaatte rabbi iklaasa sii haa kennu
Asumaan ustaaza keenyaan rabbiin umrii isin haa dheeressu bakka dhuftanii isiniin jedha. Dhugachuun qabdani. Leenci yoo cadhisee ciise gaarii miti yoo baroode beektanii bineensonni muka keessaallee achirraa faffagaatte yoo cadhisee taa'ee beektanii waanuma argitu dhugaa. Islaamummaa tanallee namni akka keessan sagalee qabu kun yoo cadhisee akkuma isin sheexanaa walitti dhaadanne tasan sheexannummaan isin walitti dhaadattanii sun waa hedduu gaaraa beektanii. Rabbi irra jennee bara. Rabbi irra sinaaansu akkasii jazaakumullahu khairan anillee xiqqoo waatuna dhukkoo bakka ciisu jira du'aa hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya carraan keessan. أستاذ شيخ خدير كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زكية. بقى أفتن أنا أدفو مرحبا بكم سنين جنة. بقى أفتن بقى غاري بقى اتساقلين كيسا نام هدو بري سنيقو قبو أفتني حقيقة رغا دبتو رافي أكمري في أورون جده. Nashiidaa keessan tana waggaa almost yoo xiqqaate waggaa sadii akkana waan dhiyaatutti dhaga'ee gabaabduu isii dhaga'ee feesbuuk irratti maxxansee nama baay'ee wayiitu ilaale walla yoo xiqqaate gara nama kuma dhibbaa oliitu ilaale. ما شاء الله تبارك الله كما إني جد كنا مكان مكان نودي سجانين بوسكين اللي مسنجر الآن اللي نبرسات لنا سامني جالتا ما كوني وان غاري وارجو نما غاري وارجو كغاري جالتا هدو إسنين بون ولا نشيدا بيتشامتي أبسو ججبا مولدينا ما ججبيسو أكيدا نوزيت توفكي سالك أوجد جودا والله بركة ربي سنيا قطو نما كاتيچو بقى دفتري أنا دفو إسن سمنة كنا أولد مو أبدي قدا سن رأينا نشيدا سن كترو كلام هواتو سجالة بريد سنين سجالة كيلولة بريد دو أكثر أسو جما ميكروفونات التنبيهاتين أكثر نما هواتو سنين akka gartee gas immoo nashiidaa babbareedaa fi waan qabsootti ilaaluu akkuma duraasan waan gaggaarii akka sama keessanii dabaltanii bira kuttan inshaallah abdii qabna nu qabdanii isin qabna waan eegasan immoo isin barbaachise isinii jirra jechuudha waan immoo nu isinirraa barbaannu immoo isinis nu guutuu qabdanii haalli namaan guutamu yaanni namaan guutamu hamileen namaan guutamu haga dandeettaniin haga rabbi beekumsa isinii kenneen inshaallah akka hawaasa kana waan dandeettaniin jajjabeessitan abdii guddaa qabnaa kanuma isinit dhaamannaa ammaaf inshaallah keessummaa haasawa ittiin baay'istu oromoon akka jette arsi yoo ammaattu ammaaf haasawa isinitti hin baay'ifnu dhaamsallee isinitti hin baay'ifnu adeemsuma keessa wanni hunduu ta'a inshaallah kanuma isinit dhaamannaa baga nuu dhuftanii anaa dhufuu isiniin jenne wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh namicha immoo gubbaa kanallee namicha nama addisii fidu kana isallee rabbi umrii haa dheeressu miidiyaa isaa kanallee rabbi haa guddisu gaazexeessaa muxawwaa akka gartee gas immoo aduutitti ifu kana inshaallah isallee rabbiin miidiyaa isaa kana haa guddisu Damme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jedha duraan dursee galatoomaa carraa keessanii fi hedduunaa galatoomaa sinin jedha. Akkasuma sheeka keenya baga nagaan nu dhuftanii kaleessallee isin argee ture manuma kanatti hedduu galatoomaa wallahi waan isiniin jedhu hin qabu ani hedduullee dubbachuun an kolfa malee hedduullee dubbachuun wannaa miti. Saniifuu baga nagaan nu dhuftanii gara miidiyaa Oromoo 360 isiniin jedha. Kana booda nu jalaan dhokatinaa nu jalaan baqatinaa isiniin jedha. Wallahi isin bira dhaabbannaa waan jiruuni waan hundaanuu isin bira dhaabbannaa. Ammoo Oromoo 360 kana galatoonfachuu
fedha wallahi hedduu nu galatooma duraan dursee akkasuma isin jedha wallahi galatooma ani hedduullee dubbachuu Ayi galatoomii ulfaadhu atillee dammee uummata keenna mee xiqqoo isin nashiidaa isaanii osoo isaan afaan hin nuun jenne dura jenneetti deebinaa ustaaza kiyya isin dhageessifnamee warra jala jettan sheer godhaa mallee isaan afaan ofiitiin isaan nuun jechuu dura sheer godhaa dafa. Isaan jechuun abbaa nashiidaa kanaati. Yeroo norkaa waddu siiqii guyyaa boruu ilmaaf qabeenyi kee gaaf tasiibin tolu rahmatan godhee nuufa araaramu azaaba isaarraa warra bara haramu dargaggeenya dargaggeettiin teenya kun saayinsii baree kan biroo uftuula bara kana turre azaaba rasuula lubbuu wareeganii diiniif laffee jazaa isaanii jahannataa rabbi haa deebisu Abu Bakar Usman Ali Umari Sirajo ya Amare Jagno Umari Hamza Khalid Bhai Jagno Jagna Kansena Dubatu Tame Gagabna Garan Dubachu da Banatu Wallala Ilmi Abba Wambarin Walladu Matala Kadini Baradini Baruchala Ilmo Shedini da Yo Hingudisini Duda Safu Gate Kararati Bati Adisa Ilmaya هذه الطلا أدي سبان المايا بان الطلا المان كديني دا كل سوسي ملا تهوبا نانغره بودين ساكسارا أنا بدو جدي سمت وبارا بقلتو قداب يو بشاق بابتي اتدل سيدي يو جلا كابتي دراري برسي قمبلي دامتو تهوبا نانغو كيسي تتاقو Kufee taa'agufuuyya. Ustaaza kiyya ammallee irra deebi'ee anaa dhufu gara Oroo 360 isiniin jedha. Mee dura dursoo Ustaaz Kadir eenyu eessatti dhalatanii eessa guddatanii mee kanarraa jalqabna hordoftoota keenyaan akka wal bartanii jecha inshallah mee gaafii kanarraa jalqabnu. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيام ربي فقه وندنو تاتي بقى كينا تاتني والله جزان كي سنجانتها تو أني حكم ربنا على فيس والله لك يعني نشيداتنا أجر دوبات نمتي أجرتني ربي ورحمته قريه فارجي فتو نمدي نفكات وارجي فتو تريو نمدي لما سدي قربوتي اللي رب رحمتنا قولي وانجروني مالي أجا سندت اللي أجا نتس بيعدي وما تقولوا كنا ولدت مكمي يا ميتش كنا نقول أمجري يجين دره قالتو ما جبان وفي قبل بكا نمد الأكتة بكا نبي تأينا مباسا أني مكان كي كدير بونسا قوتو نانجر أني قدين أرسي بها أنا ونكونو وابي مقالة سلطانة غندا Canggih cair umat aladha, akas ya lihat alun kiya ustazah. Aye du galatoma kama Abu Yaya irraa cinaa gortana mosila osoo isin gara qoree kanii mattanii sila nagalaamatanii kaaruu tanaan waliin baanii jiranii sila beektanii Abu Yayaani akkas inshallah nama leera deebine mee isin nashiidaa tana bara kam baaftan barri jalqaba isin nashiidaa baaftan nashiidaa tana gadhiiftan. والله وقا صدفة رمضان أدربيه كان وقا صدفة إن شاء الله Mee amma nashiidaa tana keessaa tamama dhageeffanne keessaa bakka isinitti toltu bakka yeroo ammaatii wal fakkaatu hundinuu nashiidaan teessan tammoofofne tama yeroo har'a waan har'aa fakkaattu jechuudha yeroo macufa dhageeffatan waanuma har'aa tana fakkaatti akka waan har'a baatee dhugaa rabbiin nashiidaa tana kuufu waggaa lama dura yuutuubii kiyya gubbaa kaayee gara nama 12,000 wayittu dhageeffateera yuutuubii irratti. Mee nashiidaa tana keessaa bakka jaalattan bakka namu akka dhaga'u feetan aga rabbi isinii laaffise meenuu jedha afaanuma keessanii. والله مالي جناني عالمنا كنا أكسيني يكون وروني هر أجرن نمني كمو ترى وليت كناد ديما أنبياء راكاسي أجا بيار أتي ولمت كنا ودفني جراني دوات كنا ديما
diinii rabbii kana ka gadi dhaabu shabaabaa shabaabtittiidha. Har'a bakki nu jirru ammoo bakka diinii rabbiitiif akkasuma dargaggeessi itti argamuu qabutti namoonni keenya hedduun keenya namni akka anaa hedduun argamu. Waanuma san sadirraa waan hedduu keessatti qabattii nashiidaa guutumallee jechuu danda'a. Homaa inshaa Allahu mata duree marsii irraa ka'ee tuma yoo isinii jedhe natti tola inshaa Allah. Ayyee guutuullee yoo nu jettan ni feena walakkaallee yoo nu jettan carraan keessan ustaazadha. Odoo ittiin seenu dura isinumaafuu meeqaa ustaaza kiyya kaayaamicha naa godha nama guddaa inshaa Allahu isaanii fi nama isaan fakkaatan isinillee nama amma sagalee tana dhagaa jiruu fi kan dhageenyeefillee hunduma muslima arabaa hajama addunyaa tanarratti rabbi muslima afaan kana dhaga'uuf hin dhageenye hunda kaa'ee jedhee walumatti qabaatti jedhaanii. Yaa warra ustaaza faalimanii yaa warra ustaaza faalimanii kanneen dachiidhaa furjii taatanii kaleessas ba'aa hedduu baatanii amaanaa diinii asiin geettanii har'as jabaadhaa hin laafatinaa qalama seenaatiin barrooftanii yaa warra du'aata faalimanii kanneen dachiidhaa furjii taatanii kaleessas ba'aa hedduu baatanii amaanaa diinii asiin geettanii har'as jabaadhaa hin laafatinaa qalama seenaatiin barrooftanii ikwaanii fillaahi baga wal garre addaan hin baanu aalimman keenya shabaaban keenya erga wal garre fedha rabbiitii walitti dachaane addaan turre fedha rabbiitii walitti dachaane addaan turre. الحمد لله الذي جعل عمل مؤمن نورا وجعل عمل كافرا أباء منصورا ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين godaan isa musliimoota fi mootummoota Itoophiyaa jettimata dureen tana shiitaatiya. Assalaamu alaikum buleewwan diinii. Waati koo dubbadhu naan jette qalbiini. Caalaa ummatoota nu godhus rabbiini. Har'a kam jirra kaleessa turre. Adda faffacaane nutu taanaan burre. Aduwwiin diiniidhaan nurratti wal gaafte lubbuu musliimoota lafarraa mancaafte lafarraa balleessuuf qabaatani sawwii silaas karaan diinii hin dhabu adawwii jalqaba ifaan haqqii addunyaadhaaf ife ergamaan ilaahii haqqii qabee dhufe aduwwiin balleessuu wanta meeqa goote booddee dharti kuftee dhugaan diinii moote. Handhuura addunyaa hundaafuu walakkaa dachee kabajamtuun baate biiftuun takka hunda caaltuu lafaa biyyoo biyya makkaa jalqaba ifaan haqqii achirraan hanga'ee kallattii hundaanuu addunyaa wal ga'ee roorroof rakkoon cimtuu suntumaa dandeesse ifaan kaan keessanii biyya teenyas geesse mootiin biyya keenyaas gammachuun simatee. Gaafsa nabdii kuttee aduwwii hirrifatte gaafa ifaan haqqii abashaa qaqqabee najjaashii dhimmimaa qabachuu dadhabee dubbiin haqqii ta'uu yoosuu isaaf galee haqqiin hundaaf ifaa beekaa mormu malee najjaashii gammachuu qabatee shaadaa haqqii ol taasisuuf gaafsan seene waadaa najjaashiin dubbatee sagalee ol qabee. Tokkichummaa rabbii habashaaf lallabee gahee leencaa bahee kan diinii ol qabee akkasiin naabsillee shahaadaan qaqqabee ifaan haqqii late lalisee firrisee dargaggeessi keenya dargaggeettiin teenya mee maalirra jirra bahee dhaloonni har'aa dabaree nu gahee an beekumsa qabu waa tokko hin danda'u waa hunda dubbachuu beekumsi koon gahuu. Kanaaf keessa fiigee tuqee mata duree silaa naaf mijatee tokkoon dhiisu ture. Mootota Itoophiyaa kana jaashii booda jararraa meexiqoo waa isinii qooda. Yohaan isa faffaatee diroos dabalatee uummanni musliimaa biratti salphate.
kumaatamni dhume rabbii isaaf wal gahee kumaatamni ammoo barkaa fira ta'e. Biqiltuun ajjaashiin gabba keessee dhaabee buqqisuu faduwii barbaay'ee taabde mataa irraa murraan hiddilatee margee kan dhaloodde har'a ifaatiin argee. Mililik lammaffaan kan bara zootitu ijji jiraatteedha baraqiin argitu shiraanu kaamsuudhaaf gaafsan dubbii haqii hedduu musliimoota jijjiirsisan maqaa. Haqqii abbaan rabbi kunoo jiraachise amantii bareedduu tana nu dhaalchise bara liji yaasuu kan ija bananne roorroo bara meeqa irraa tantamanne masgiida jaarsisuuf heeyyama arganne rabbitti shakkarrus yeroodhaaf gammanne yeroo xiqqoo booda liji yaasuun kufe mootummaan zaalimaa booda hileen dhufe ummata muslimaa karaa nutti cufe hedduun osoo arguu dhiisee karaa haqqii fakkeessee jiraachuuf jijjiiratee maqaa olumaa ota hidhe isa kaan fannise itti yoo naqellee kaan bishaan dambise haqqiin har'a geesse barrabbiin hambise hayleen awwaalamnaan booda dargiin dhufe roorroo musliimoota hammasitti bufe boodarra kufifnaa rabbiin dargii cabsee wayyaaneen ol baate mootummaa labsite alhamdulillahi kan mirga arganne jennee osoo fiignu yeroodhaaf gammanne addaan nu qoqqoodde maqaa nu baafatte ummata muslimaa gargar faffacaafte tokkummaa dhodhooguuf shiramee qaboote carraa olomaa otaa mana hidhaa goote hayyoota islaamaa hidhaatti uggurte waggoota dheeraadhaaf kan dararaa turte. Jara booda yeroo biiftuun takka baate akka ifaa birraa kan hin ta'e hangaate dukkana san booda kan ifa arganne nu hunduu gammanne rabbitti shakkarre olomaa onni keenya sidhaadhaa bayanii sosochii jalqaban tokkummaan ka'anii dhaamsa hayyootarraa galaa guduunfanne afoo waliin jenne kan waliin mufanne. Wayitanu kaanatti aduwwiin gubatte dubbiin haqqii ta'uu ilaalte hubatte fiigdee dabarfachuu gufuu qaba karaa calliftee laaluudhaaf hobsa dabee garaan biyya biyya keessa mana rabbii gubuu quraana rabbii gubuu muslima ajjeesuun jalqabee dararaan eegaa har'as jiru sanyiin jara kalee ummata muslimaa yeroof sobu malee kaayoon jaraa guddaan kufrii ol kaasuudha ummata muslimaa adda facaasuudha dammaquu muslimoota yoom isaan raffise mana rabbii gubee qullaanu hambise mata duree tanaasumarra geessa ustaazotan kiyyaa yoo haasofni kan koo isin cabseeniyyaa afoona lillaahi obboleewwan kiyyaa وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نان ديمتي قدمان يوضع في ملي سنت الإيرابيرا عفوا يا كيف أرضى يا بني كل ilmooni yaamicha abbaa jalaantitu jechamaa fi ilmoon waamicha abbaa jalaantitu maaf ija keessan dura dhaabadhee akkanatti jedha malee baay'ee isin saalfataa hedduun isin kabajaa ijaa qalbii teessan irraa rabbi na hambisu wallaahi rabbiin jecha akka malee isin jaaladha wallaahi bakka dhokadhee fuutanii na mul'istanii homaa waan keessan rabbi haa dubbatu waan biraa dubbatutti akkas. Ayyee ustaaza kiyya mee duuba amma wallaahi kennaa akkanaa qabduun isin kenne alhamdulillah. Ustaaz mee dandeettii hagana geettu tana qabattanii akkamitti hawaasnummaan islaamaa ka isin keessaa dhalattanu eenyummaa keessan wallaaluu danda'e maali dhokachuun dandeettii haganaa osoo qabdan silaa namni dandeettii akkanaa qabu ummata mul'atee ummata keessatti ol bahee ummata waa hojjateeti ummata isaa gara dammaquu qabutti dammaysa maaf dhokattan maaf mul'achuu dadhabdan hagana guutuu wallahi ustaaza kiyya wanti martinuu fedha rabbiiti gaafuma rabbi dubbadhu jedhee fi gaafuma rabbi mul'adhu jedhe mul'atanii wanti namni keessa darbu wanti namni guyyaa guyyaan keessa oolu jedhan keessa darbu waggaan keessa darbu hedduudha. Ani akka amma har'aan argitan kanaa fi akka har'aan metti dubbadhu kanatti nama turee miti waa hedduu keessaa dhufee umrii ijoollummaa kana keessatti waa hedduu dabarsee akkam jennaan yeroo hedduu akaakayyoota keenyarraa baabayyoota keenyarraa seenaa islaamummaa keessatti illee seenama qabsoo
Oromoo kana keessattillee nama biyyaa waa dalagu tokko xiqqoo gaafuma agartanii filma rabbiitii wanni hundinuu akkuma carraa rabbii ta'eeti bakki jiraadhu baadiyyaa ta'uu wajjin namni ammoo nama argeef nama dhagayeefillee miti. Namni akka isinii kun argee fuudhee akkanatti qilleensatti nama baasu kanaan wal qunnamuu dhabuu akkanatti carraa akkanaa kana argachuu dhabutu waan akkasiisanii haalli jireenyaa baadiyyaa ta'uu wajjin turkiin achi jiraachuu dhabuu wajjin carraa olumaan wal arguu dhabuu muhaadaraa daawaa garaagaraa irratti mul'achuu dhabuu haa ta'uuti gaaffiin keessan ammoo hawaasni keessaa dhalattee hawaasni keessa jirtu agartanii namni gara itti dhalatee fi biyyatti dhalate kanatti akkam akka jiruu fi akkam akka jabeeffamullee isin beeytanii namni kana maa yaadullee jira ka nama baasu yaadullee jira haa ta'uuti namni namaa yaadeef namni mul'atu gaafuma rabbi jedhetu nama baasa hundumti namaatu imana jaalataa waan kana hojjechuu kiyyaafillee namni ima yaadaan imana deeggaraa akka keessan kanattillee carraa akkanaa kana argatee ayina baasuullee baatu anamma walumaa galatti nama akka ani bahuuf carraa naa laatillee hunduma isaatu sa'aatii kanatti amma walumaa galatti hunduma isaa wali qabee galateeffadha malee waa kanallee jedhee waa dubbachuullee baay'ee natti ulfaata. Fedhuma rabbiiti walumaa galatti akkasuma yoo jedhe naa wayya. Ayyee galatooma inshallah rabbi. Amma tanallee har'a adaamaa dhufee as jira malee baadiyyaadha bakki ani jiraadhu magaalaa Silxaana godina Arsii jala aanaa Honqooloo waabee jedhamti boqojjii irraa gaara Honqooloo jedhamu jala jirti achi jira. Achuma jiraadha ammallee haa ta'uuti ammoo sadarkaa miidiyaa kana nuurtiif wajjin warra nuurtiif kana wajjin sagantaa garaagaraa irratti biyya keessatti namni nashiidaa kana dhaga'u warra miidiyaa saniin nuu fidaan jedhaanii du'aanni garaagaraa naa bilbiluu hin deema isaa wajjin hin hirmaadhaa sanuma san irratti mul'adhee akka biyya keessatti kunoo bakka daawaan jirutti namni naaf feeraa hin dhaqaa yoo akkasuma tiraanspoortii qabaadheen gaa bakka dadhabillee akkasuma tafaatumaan akkasuma fedhiin tiyyaa ani maaliif jennaan bakki an turellee dhiyeenna dhufe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhiyeenna waggaa 7-8 waan hin caalle anamma aga islaamummaa kanatti illee islaamummaa irratti dhaladhee maatiin kiyyas islaamummaa irratti akkuma arsiin baante abba torbatti nu islaamaa maal godhaa salaatanaan jedhe namni wayii barana waa'ee masalaataa kana gorse abba torbatti islaamaa durattuu maali nama islaamummaa hin qabne waan akkasii gorsinaan jedhan hagana fagoo jirra. Ani aartii irra turelleedha mana aartii keessa ture yeroo dheertuu yeroo sila ibaadaa tanallee ummata kanaallee waa buusuu danda'u achi keessa ture ummanni islaamaa namni jajjabaan akka isinii rabbi xiinxallaa kenneef kun sagalee kanaan odoo ummata islaamaa tajaajilte waan naan jedhu kana hedduu naan tuqaa turanii achii dhufee baay'ee dheertuudha seenaan keessa dhufee yoo ijoollummaarraa akkasitti intarviin dheeratti inshaallah kunoo guyyaa rabbi jedhetu har'a mul'adhee mul'attuma keessan kanaan rabbi bakka tokko nagaa jedhee yaada waan akkasiiti inshaallah. Hayyee hedduu galatooma ustaaza kiyya sahaabonni illeen warrummaan akka Umar illeen wanti isaan keessa dur turanii fi gaafa diinitti as deebi'an hojiin isaan hojjetan haga har'aa addunyaan guutuun ibsattee deemtuun kana dhuguma namni waan dura hojjete osoo hin taane bakka amma jiru karaa amma irra qajeelee hojjetu kana wanni namni ilaalullee bakkuma namuma bakka biraatti bakka hamtuu keessatti illee jabaattu gaaf diinitti illee as deebi'e illee jabaadha. Amee amma doktor kenna doktor Ali anaa dhufu dhiyaadha isiniin jennaadha keessummaan harkaa qabnu munshiida kenna Kadiir Bunsaa jedhamanii nashiidaa reefuu dhageeffataa turre yoo as jala jiraattan hin beeku anaa dhufu dhiyaadha isiniin jala isin dhiyeesseeti deema gaafii kiyyaa isinillee salaamaanii wal baradha yoo nama dura wal beektanillee taatan hin beeku. Isinii kenneera carraa doktor Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa qabdu fayyaadha? Nagaa wallahi baga jiraatan baga wal garre kam jirta. Ani bade sheeka hedduu maashaallah sagaleen waan ajaa'ibaati yeroo duraatiif nama akkana dhageenne beeki hatta kaan dhageenne beeki manzuumaallee ta'ammaraa yaa fa'aa tamaali maal waan akkana kanneen malee nama jiha amma kennaa kana mootu hin dhageenyellee beeki ani amma kamaal rabbi isaa araaramu amni ta'isan malee nama biraa ani oduun qabu beeki ani haqiiqatan biyyatti illee umrii xiqqeennaatiin biyya bahee biyya oduun qabu garuu sagaleen an dhagaye sagalemaa warra kanniiniiti maashaallah sheeka rabbi umrii isaa dheeressu.
dhagamaa mi السلام ustaadhi. عليكم. آمين 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 أستاذ السلام عليكم آمين ربي umrii isin haa dheeressu maasha Allah إنك maal إنك مسألة wannan jechuu barbaadu آمين Usmaan Oo. waan dhibiti iyyuu kunoo ka wanni godhaa jira nama akkana kana wal qarqaaruun maal isinit dubbatu barbaachisaare Tuni wannummaan asirra jirru tana bira karaa irra deemnee dhufne nuti beekaa akkati deemnee as kenneen illee beekna. kanaafuu maal isinitti himnu kana isintu itti beekamtii qaballee sheeyaan faallees jira Inshallah tana mee itti deemaa amma mee isaan wajjin gaafii xixiqqoo takka qaba yoo dandeettan asuma nu turaati. Inshallah nashiidaa amma nashiidaan tuni ta'a. Seenaa mootummoota Habashaa tana. Nashiidaan biraate isin baaftanii asiin dura gurra uummataa jirtu yookaan miidiyaa irra jirti. Akkasuma amma booda hoo wanni isin harkaa qabdan. Wanni itti jirtan. Aartii bifa nashiidaa kana keessuma jirtan moo keessaa baataniitu ganda galtanii oorruu qotataartan moo maalirra jirtan mee? إيه والله بارك الله وقافي بريدو نشيدان قدان مسلم تدرى واي رمضان جلقبا نشيدان أو قافا منابو وجد تندرى قدان سدرى نشيدات وقت جرا إسين اللي أكنا جتي بسم الله جد دام سكو جلقبا أمري ومراتو ربي درقها قبا فرماني وامرا ربي هركجرها هرا الدنيا في بوندرا آخرا رحمة نوف قد إلهي نلانو أكهو جي كينيا تبتا قامبانو بديتي قوف قدو مي قبل سنة ربي بران قمنو يسد سنة رحمة نوف قد نوفا أرارمو عذاب إسارا خرب أرارمو ربي نوها قدو يا جماعة مسلمة جرى ملكين تله الدنيا فاكرة چنكيرا هفله أكنا تجتو تجرا چدرا ما شاء الله. هاي أما هو واي رمضان كميديا رجعت. إيه كان لماني نشيدا قمتار أوجه نوجي نشيدا شنق إن شاء الله ما شاء الله. متى شيطان أنكره ولد دفتن سني رانو جرا أستاذ تكو.